Quraanni waa'ee imbriyooloojii irraa maal dubbata? Akkasuma saayinsiinoo salaamtaa hin irraanfanne assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Imbriyooloojistoonni sadarkaa fi guddina ramaddii ilma namaa jaarraa 20ffaa keessa meeshaalee teknooloojii garagaraa fayyadamuudhaan sadarkaa isaanii nuuf kaayanii jiran. Imbriyooloojii jechuun damee baayoloojiidhaa kan waa'ee micireetii fi akkaataa guddina miciree kan qoratudha. Saayintistoonni kan waa'ee imbriyooloojii gadi fageenyaan qoratanii irra gayan jaarraa 20ffaa keessa. Quraana keessatti ammoo Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa amata 1400 dura suuratul mu'minuun suuraa 23ffaa aayaa 12 hanga 14 keessatti akkana jedhee dubbata. Walaqad khalaqnal insaana min sulaalatin min xiin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. رغم إلمنا ماني أومني قصبيه هدو kan dhoqqee godhame irraa uumnee jedha. Ergasii maniyyii yookaan bishaan namni irraa dhalatu goonee maniyyii san bakka mijooftuu yookaan gadaameessa keessatti goonee jedha. Sana booda nuxfaa yookaan maniyyii goonee jedha. Nuxfaa jechuun coba xiqqoo yookaan dhangala'aa dhiiraa fi dhalaa ibsuuf gargaara. Ergasii maniyyii san alaqaa goonee jedha. Alaqaa jechuun dhiiga ititaa. Yeroon kun guyyaa 15 hanga guyyaa 24 gidduutti jecha. Ergasii dhiiga ititaa san muraa foonii goonee jedha. Mudughaa jechuun foon hanga shiilchoo xiqqoo wahii takka. Guyyaa 24 hanga guyyaa 26 gidduutti sadarkaa alaqaa irraa gara mudughaatti jijjiirama. Guyyaa 26 hanga guyyaa 42 gidduutti sadarkaa mudughaa irra tura. Ergasii muraa foonii san lafee goonee jedha. Sadarkaa mudughaa keessa hanga guyyaa 42 eega turee booda garaa haadhaa keessatti guyyaa 43ffaa irraa eegalee lafeen itti uumamuu eegalte. Ergasii lafee san foon uffisnee jedha. Guyyaa 56 hanga 60 yookiin 78 hanga 79 gidduutti foon lafee uffisnee ulfi sun boca ilma namaa qabaata. Ergasii uumaa biraa uumnee jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Rabbiin guddate kan warra waa uumu hunda irra caalu. Sadarkaa ilma namaa Quraanni bifa kanaan ibse. Quraanni kan waa'ee kanaa bifa kanaan nuuf ibse waggaa 1400 dura. Saayinsiin kan waa'ee kanaa gad fageenyaan qoratee irra gahe jaarraa 20ffaa keessa. Wal bira qabnee haa ilaallu. Ma'a salaama.